human trafficking wanna jedhamutu jira. Dubartii I think orgaanii isii cufaa baasanii jechuudha kana miskiin an kun waan sammuu kiyya keessa dhufa. Maaliif yoo banamee horakiin namaatu jira miskiinati yoo na kirni isii minaamu fudhatanii faata'a. Yeninaati itti fufaami. Maalsiiti beektaa deebistee mucattiin Dubaay irratti ilaalte afaan isheetiin kan natti himte mormaa gaditti xixiin itti damadamamee taliijii ta'ee jira waan tallaajaa keessaa baate yookiin firiijii keessaa baateef jette. Sababan morma irratti xixiin daraddarameef maaliif jedhe yeroo hin gaafadhuuni namichi hin baasisuni mormi ishee waan isheen ofuuteef waan madaa'eefi yeroo kaan shaashiin ofuutee jedhu amma immoo madaa'e. Fuuldura garuu nama gaafadhaa doktara gaafadhaa namni osoon du'in dura orgaaniin isaa fudhatamaa moo urga du'een booda sariyyuu gaafachuu barbaada. Anu sammuu kiyya keessa waan dhufeef gaaffiin kun erga du'e miti osoo lubbuun jirtu daqiiqaa muraasa jirtu kalee minaamu fudhachuu danda'a. Osoo yoo dutee hoo hin ta'u jechuudha balaasha ta'a. Daqiiqaa 20 osoo hin guutin hin danda'amu. Daqiiqaa 20 keessatti daftee waan si yaadachiisu kaleessa laalchiseen ture biizaan ishee hanga ammaa ollaaniiru. Kanseliin taane jechuudha. Baay'ee garaadha nyaatti wallaahi laati. Akkamitti qoy reeffaa sanitti hawaasinitti ma please na dhaggeeffadha. Bakka kanatti ifama Ameerikaan keessa namni bitaduu death certificate jedhama. Namni sun akka du'e ragaa eegas social security isaa minaaman bakka blookii godhamaa jechuudha. Hin cufama akkaawuntiin isaa duniyaa kanarra hin jiru jechuudha. Hin cufamne hanga ammaa ooffinee jira laaleen jira kaleessa naan jedhe jawaazaatti keessa hojjeta waan ta'eef natti meera. Akka hojjetti kana rabbiin haa baasu wallaahi nuti haga dandeenyu sababa. Waboo yeroo takkitti bakka reeffaa sanitti isin hima. Namichi fira fakkaatee asirraa ilkaan nutti ibsaa hin laalle jedhe malee reeffa osoo hin ilaalin mirga baasuu hin qabu. Ijoollee gumruk keessa hojjetutti bilbila gaafadha warra reeffarra hojjetanitti. Reeffi asii gaafa ergamu yoo akka hin banamnetti irree ergame maallaqa kaffalaa jedhanii bananii itti argisiisan malee ittiin kennan. Reeffa miti meeshaan iyyuu reeffa namaati miti meeshaan iyyuu asii yoo ergame ati jaalatturre jibbiturre banamee gadi nam'ee maaltu akka keessa jiru urgufamee laallamee ba'a. Micayyoo takka Dubaayidhuma kana keessatti waggaa lamaan baranaati. Obboleettii ishii Saudi Arabiyaa jirti intala Arsii Asallaati. Akka boru galuudha tikkeetti murattee meeshaa ishii akka har'a galgala ijoollee kaargoo erguututti kennatteeti meeshaa ishii ergattee bulte. Mucaa meeshaa itti kennite saniini ganama ilipoortitti na eegi waan asitti kennadhuun qabaa jetteen boolee buufata xiyyaaratti jechaadha Dubaayin keessatti. Achi booda mucaan ganama sa'aatii ishiin itti beellamte sanitti boolee deemee eegaa ture. Micayyoon hin jirtu hin bilbilaaf bilbilli ishiin hojjetu. Obboleettitti Saudi Arabiyaatti bilbilee obboleettiin kee biyya galte mooyii ganamatti na beellamtee bilbilli ishii hin hojjetu dabartee galte mooyii jennaan lakkii galgala malee ganama nan dubbisnee jetteen micayyoo suniin jirtii yoo barbaadda sinii fiduu hin danda'a. Achi booda ishiin isin bilbilli ishii hin hojjetu micayyoo rifattee meedee miti silaa galgala dhaqxee meeshaa irraa fuutee jirta dhaqii ilaalii jetteen. Bilbilli ishii maaliif akka hin hojjenne warra ishiin bira hojjettu naa gaafadhu jetteen. Ergite mucaa san. Gaafa mucaan dhaqu qaamni seeraa reeffa micayyoo kaasaa jira. Maali jedhamnaan galgala mataan na dhukkuba jettee raftee ganama du'aa ishee asitti argee jedhe namichi. Namni gara mana yaalaa keessanii namichirree qaama seeratiin qoratamee sa'aatii 24 keessa ba'ee aga reeffi micayyoo qoratamutti turi jedhamee haaluma qabbanee tanaa kan fakkaatu reeffa micayyoo sanii hatattamaan as keessaa baase. Mucaan sun garuu jala bu'ee ordofaa ture waa'ee micayyoo tanaa jechuudha. ID ishii yeroo meeshaa ergu lakkoofsa ID ishiitirree waa hunda irraa fudhatee jira waan ta'eef. Achi booda reeffa micayyoo akkuma qabbanee tanaa waraqaa mana yaalatirree kan sobaa barreessisiisee saanduqa ishiitirree biratuma godhee akka hin banamne jedhee irratti ingiliffaan barreessee maxxansee erge reeffa sana. Reeffa sana biyya gaafa ga'u gumruk keessatti reeffi sun saaxiniin kun banamuu dide jedhanii micayyoo qarshii 100 qarshii Itoophiyaa 100 gumruk keessatti micayyoo Saudi Arabiyaa jirtu sana kaffalchiisanii bananii gaafa laalanuu reeffa ciccireet
waan nutti naqe namichi saaxinii sanitti naqe kaargoodhumaan ergame reeffi sunillee saaxinii sanitti akkitti inni itti naqe reeffa mucayyoo ciccireeti. Achi booda mucaan suni mucaa Wallaggaati. Mucaan sun hammarree asuma Dubaayii kana keessa jira. Fidee akkaataa hunda isaa sinitti akka inni muusinii taasisuu hin danda'a. Mucaan sun jala bu'ee lubbuu ofiitirraa ba'ee namichi kun Araba. Konkolaataa asiifachi jijjiiraa takka kan Suudaniitiin takka kan Baangaaliitiin namicha kana duuba deemaa bakka reeffi mucayyoo seene. Reeffi mucayyoo ba'ee eessa akka dhaqe hunda jala deemee hordofee rizaartii mana yaalaa sana orjinaala baase. Gaafa rizaartiin mana yaalaa ba'u namichatu harka isaatiin ukkaamsee ajjeese mucayyoo. Namichi sunillee amma mana hidhaa jira Dubaayin keessatti. Waggaa lamaan baranaati taateen tun. Reeffi yoo saanduqni sunillee akkuma jedhamu san kan hin banamne ta'e akka hin banamnetti yoo asii hergame maallaqa aganaa kaffalaatii asinii banamuu jedhanii laalchisan malee hin kennanitti. Mirga reeffa sana odoo laalin tarakkabuu hin qabu. Ijoollee gumuruu keessa hojjettutti bilbila qoradha waan kana sirriitti. Namichi sobee ilkaan inni nuti kolfaa duwwannu awwaale. Okay, gaaffiin kiyya amma mucaan kun jabaadha. Isa duuka deemee haqa mucatti san baasii jechuudha. Kana jechuun hospitaala Dubaay keessa corruption jedhan Ingiliziffaan maal jedhan Oromeeffaan maallaqa faa kennitee akka wannoo ta'u ka gogotu. Benda የሚባል ፕሊስ ነቀርቃራ ጉቦ ያ አመ ነሚቺን ማለቀ ቀባ ሆስፒታሊን ሱን ወረ ቼክ ጎደን they don't care jechuudha maallaqa argannaan isaanillee akkuma hattummaa dalaga jechuudha akkasitti arge amma ka story natti mitiitti garuu baay'ee nama gaddisiisa wallahi laazim itti fufaame amma gamtayyoon tuni erga duute jalamaaf deemtee hangama biizaan ishii kaansilii hin taane poroosesiin ishii kamiyyuu oopini jira jechuudha. Namni tokko biyya kam keessattuu gaafa du'e namni sun biizaan isaa kaansilii ta'a dileet ta'a biyya sanarra. Akkasuma akkasii miti oboosintu beeka waa'ee biyya alaa. Nama irratti akkas amma nu bira guyyuma even mana keessa amma rafii yoo du'e poolisni dhufee na qorataa malee reefi kiyyan ba'u jechuudha. Warra amma gamtayyoon tuni dhufa poolisni dhufa poolisarraa immoo warra reefa kiyya qoratantu dhufa. Doktarileen akkaan du'e double check godhanii hospitaala nageessanii yookaan akkaata amma ollaan kiyya upstairs ka jiraatu gubbati maal jedhan Oromeeffaan dhukkuba maal gubbati maal jedhan Oromoo tiruudha yaa qabaa ture imbe mana kiyya fuuldura meeliin jira kana madannoo dabdaabee faa mootummaarraa yookaan bakka takka takka yeroo dhufu meeliin qaba PO box kana jedhamu jechuudha. Egas najala badee namichi sun hin argine guyyaa guyyaaraan dhufee suutuma jedha namichi Afrikaa Ameerikaa nama gurraacha. Egas gaaf takka wayita windoo banu bakka gibbi keenya keessa poolisatu jira jechuudha. Hirrifadhe adnoo lolli hin jiru waan takka hin jiru. Egas maanaajarri mana keenya ka hoonara jechuudha ka apartimentii keenya itti gaafatama gubbaa figaa jalara ni maalti jedhe. Egas poolisatu dhufee achuma dhaabbadhee yoo ilaalu reeffa kana xaqliloot ማለት ነው gara makiina addaa jira gara sitti sana arge ollaan tiitamu Afrikaan Ameerikaan dhufte what happened I see there is a dead body is go jennaan yaa namicha akkana ka fakkaatu bar hindu'e maal ta'e du'e jennaan gubbatii qabaa ture doktari warning itti kennaa ture alkoola ምናምን hin dhugin jedhanii inni immoo I think addiction ta'etti fakkaateen beeku osuma dhugu kichina keessa kufee jechuudha bakka achuma du'e I think guyyaa takka caala achuma keessa maarbeeti keessa kufee addiisaa jiraata ijoolleen isaa Kaalifoorniyaa jirti inni garuu as jiraata egas reentiin kafadhe amma guyyaa shanirra yoo caale takka nama 3-4 shanirra yoo caale chaarjii si godhani maanaajariin dhufee ulaas itti dhadhaa jechuudha kafalisi jedhe egas uta dhadhaa wayita bidda namichi kaasu egas poolisa waamanii